jala galchineen qorannu jedheen dargaggoo amansiisaan waggoota darbanii qorannoo ciccimaa irratti geggeessaa tureen booda madaamaltummaa jaalalaadhaan yaada koo qalbii koo onnee koo hunda na saamtee qullaatti naambisteetti jechuudhaan guyyaa har'aa kana shamarree meetii kabbadee to'annoo isaa jala oolchee jira. Oduun ishee akkuma dhagaameen namoonni baay'een helikoophitarii bicaa sanaan dhufti jedhanii eeganillee meetiin meenzolii fi addooyyeewwan isheetiin marfamtee akka dhuftetu himama. Nama yakka amma kanaa sirratti hojjete akkamittiin kaatenaadhaan otuu harka ishee hin hidhiin fidde jedhamee gaaffii gaafatameen amansiisaan deebii yommuu kennu kaatenaan namtolchee poolisiitu furtuudhaan banaa cabuu danda'a baduu danda'a. Kanaafuu ani kaatenaa uumamaa kan hin cabne kan hin banne jaalalaan laphee ishee hidheen fide jechuudhaan deebii kennee jira. Dhimma kanarratti abbaan alangaa federaalaa gaazexeessitoota biyya keessaa biyya alaatiif gaaffiif deebii kennaniin gidiraan amansiisaa irratti raawwatamaa ture baay'ee waan ta'eef to'annoo jala ooluun ishee olaantummaa jaalalaa mirkaneessuuf ga'ee guddaa qaba jedhan. Gidirawwan akkamiitu qaqqabaa ture jedhanii gaaffii gaazexeessitoonni gaafataniif deebii yommuu kennan kanneen akka halkan hirriba dhabuu guyyaatti kaardii moobaayilii abbaa dhibbaa fixuu hojii dhiisee bakka isheen jirtutti marmaaruu otuu konkolaataa oofuu ishee wajjin chaatii gochuudhaan tiraafikaan adabamuu kompiitera bakka hojii irratti suura ishee iskiriin seeverii godhachuudhaan hoogganaadhaan qoratamuu boorsaa fi wantoota biroo bakkuma taa'e hundatti irraanfatee ka'uu kaaffee seenee otuma nyaadhee dhugee rasee kaffalee deemuuf kan kana fakkaatan akka ta'an dubbataniiru. Manni murtii gaa'elaa dhaddacha tokkoffaan yaarii ariifachiisaa guyyaa irraa taa'een badii shamarreen kun qaqqabsiiste guddaa ta'uu ragaadhaan waan mirkanaa'eef adabbiin kun ni barsiisa ni bashannansiisa ni gammachiisa jechuudhaan bakka maatiin gama lamaanii keessummoonni fi hiriyoonni isaanii argamanitti umurii guutuu amansiisaa wajjin akka jiraattu murteessee jira. Namoonni tokko yaada kennaniin murtoon kenname sirriif yeroo isaa kan eeggate ta'uu himanii namni yakka guddaa amma kana hojjete dhuguma gatiin akkasii isaaf mala jedhaniiru. Guyyaa har'aa kana haala kanaan to'annaa jala kan oolte meetiinis yaada kenniteen egaa erga murtaa'ee maal gochuun danda'a garuu armee qoofan ergaa qaba jetteetti ergaa ishees akka armaa gadiitti dhaabmatte. Ayyolee ayyoo yada'ee andeemuuf ka'ee bakka ciisa koo gumbii kaawwadhu nyaata irbaata koo dilbii kaawwadhu. Ayyoolee ayyoo yadeesse guddistee asiin nageesse aateetii mana na baase oolmaan kee garaa na raase jettee armi isheef dhaammatteetti. Egaa yaa amansiisaa koo